السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوليوان كيا قالي في قاري موتا أكم فيا كيساني الحمد لله. warrootni yuutuub kiyya sabskiraayib gochuu hin dandeenye isiniif ta'uu didee tolaan osoo ajajan taane karaa salphaatiin akka warrinaaf gochuudhaaf yaaddanii itti milkaa'uu hin dandeenye isin agarsiisa. Warrinaaf sabskiraayib gochuudhaaf yaaddanii isiniif ta'uu didee jechuudha. Haala samee amma kunoo liinkii kanarratti hogga gadi cuqaastanuu akka sabskiraayib isiniif hin taane naaf himtanii jirtanii namootni hedduuni akkatti isiniif ta'u liinkicha irratti gadi cuqaastanii eega liinkii sana cuqaastanii booda isiniif fida jechuudha. Chaanala kiyya kunoo akkasitti isiniif fida. Yeroo sana asittuu yoo diimtuu kana bakka sabskiraayib jettu kanatti inni cuqaastanu iimeelii isin gaafata jechuudha. Akkasumatti waan googiliirraan intarneetaan feesbuukarraan gasseentanii fi isin bakka kanatti yoo iimeela qabaattanii gadi tuqxanii iimeela keessanitti naqxanii paaspoortii itti guuttanii jechuudha. Yoo immoo kanan barbaanne kaansel gootanii kunoo bakka hidha yuutuubii kan irratti ishee tuqaa sadii dalga jirtu kana ka olii kana osoo hin taane isa kan irratti ni kiliikni gootanii san booda biroosar isinii fidaa kooppi liinkii gadi kan bakka oopin in yuutuub bakka jettu kanatti okkee ni jettanii jechuudha. Akkasitti isiniif fida. Yeroo isiniif fidu akkasitti eegalan aga shabakaan isiniif baasu san booda bakka kana kunoo bakka kana akkasni gootanii kallattumaan sabskiraayib ni ta'a jechuudha battalumatti. San booda yoo feetan ishee kan irratti ol akka wanni ani poostii godhu kallattiin dhufe isinii bahu akkasni gootanii galatoomaa ulfaadha. Salaamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakaatuh.